Wanni dalagu ammaa dirooniidhaa fi misaa'elaa fi miigi jechuudha. Su-35 fa'a J10 illee galuu deema akka hin beekutti namni gariin gali jedhan galle J10 biyya gallaan gabaan addaan galte jechuudha. San qofaa miti Itoophiyaa teknooloojiidhaan AI'dhaan gabaa biraa ceetee jirti. Itoophiyaa waa goona Itoophiyaa wajjin dorgomna jechuun ammaa achi manaabaa jechuudha. Kanaafuu Eertiraan dubbii gartu kaasiin dura carraaqaa turtee asii achi fiigaa dhattee yoo namni na gargaaree waa godheef xiqqoo ballee taatu godhettee fiigaa turte amma kaa dubbiin jirtu Itoophiyaan akka gaariin na qophooftee jirti. Wanna hundayyuu xumurteerti Itoophiyaan. Wanni hundayyuu na liqimsuu malee homaa nafne osoo na liqimsin na dhaqqaba an ammoo danda'u loluu Itoophiyaa. Yaabbatee fandaa warra jedhu san. Namni qaruun akkas nama garii yoo ati baroon loltuun gartee laalee namni jabaa argee jedhe sin danda'u abboon dhiisiisin jedha. Namni gariin ammoo hadhallee wanni inni jechuu barbaadu mootummaa kana kuffisanii 4 kiiloo fa'aa seennaa badhaadhina kana fa'aa diignee paartii biraa finnaa mana abaan hin hawwaa bara keenya. So kanaafuu walumaa galatti wanni isin jechuu barbaade maali? Wanna isin dura isin himaa baane guutuun isaatu paartii kana jajjabeessuu ilmaan Oromoo waan adda Itoophiyaa bulchaa jiraniif yookaan ammoo maalii yoo fi yaabbichu no dhugaa jirtu garreetti. Eenyu akka ta'e muummichi ministeeraa barreetti. Waan ni godha jedhe akka godhuu danda'u. Maali muuxannoo itti qaba dandeettii itti qaba. Garii namaati wanni galiin bakki namni keenya lafa itti bade eenyummaa muummicha ministeeraa dhallee hin hubanne jechuudha. Hedduun keenya. Wanni namni hedduun salphatee nama keessatti saalfachaa deemu walullee saalfachuu deemuun jibbaa hinaaffaa nu keessa jirtu qofa laale malee namoonni keenya namni kun eenyu dandeettiin isaa maali? Maal godhuu danda'a? Maal godhe asiin dura? Beekumsa qabaa? Jagnummaa qabaa lamaan tana kan laallamu? Muuxannoo qabaa sadaffaan? Namni tokko waan hundaan dura jagnummaa qabaachuu. Eegasii beekumsa qabaachuu. Eegasii muuxannoo qabaachuu. Tanni yoo qabaate never ever waan takkallee wanni ati godhuu dandeettu akka illee jiru. Maaliif? Maraa kenneef onnee ittiin waan hunda cabsitu beekumsi addatti bu'aa takka hin qabu. An nama beekaadhaaf hayyuu nama jagna ol bira fidde jagna keessaa fudha. Beekaan yoo jagnummaa hin qabaatin ni luuxa. Even waan takka dhugaa yoo qabaate dhugaa isaa buusee biraa lixa. Jagni yoo jagni yoo even tooftaan yookaan malaan irra aanan jagnummaa isaatii cabsee fuudhee sii galaan waan sana. Tokkoffaa namuu duran dhaabbatu jagna ni beekan. Wanni waa dalagu jagnummaa. Kana hojiidhaan agarre. Hayyuu hedduu qabna beekaa. Addunyaa kana keessa hedduu jira. Waan haalli mijjatee karaa ispaaltii gootee fi waajjiroo tolchitee eeydoo gootee fi waan seetal ta'e seetaap waan goote isarra fiddee bulchachuu akka namni isan sodaachifne hin tunne goote. Namni lamaa sensitiivii namni barateef namni qabeenya qabu tuqaa hin danda'u. Yoo ati jatti babaaste dhiisee biraa lixalachuu ijoollee ofiillee maatii ofiillee. Daffaariin naa ciisedha warri mawucaa qabu. Namni jagnaaf aarri yookaan ammoo gartee tuqqaamsite bakka ho'iitiin qaawwiitiin ba'a. Addunyaa kana keessattis wanni beekamu kana jidduu kana as bakka hin galu kana mana pooliyoo naadhaa warri konistiraashinii ollaa keenya fooqii biraa ijaaranii nurraa cabseeti. Poolisan tokko deebisanii dhaabuun birri Itoophiyaa 160 akkas gaafatanii. Hagawni kun sirraa ufu hagawi xatatti inshallah hin deebi'aa ifaan kanaaf isin irraa badina folcha. Akkas inshallah. Kanaaf akkasi aabbichuun abbaan malaa hin dandeettan daan dhumatee jira dubbii walumaa galatti amma wanni jiru wanni gabaabduu isin gabaabsaa ifaallee waan hin qabneef intarneettiin siyoona darbe hin beeku. Kanaaf aabbichuu jechaa baale. Oromoon warra gartee seenaallee jijjiiru. Seenaa kijibaa, seenaa hannaa. Oromoon ka beekamtuun kanaan uummata haqaati, uummata dhugaati. Yoo hadha galabaallee nu keessa guutee akka Oromoon waliin galleef waliin dhageenye godhanii waan hedduun nu sakaalani garuu sabni keenya Oromoon uummata wanna muummichi ministeeraa dalagaa jiran seenaa Oromooti. Beekaa paawurii isaa gabbuu seenaa folchaadhaa qulqullina viidiyoo kiyyaatiif hadha. Sabni Oromoodhaa saba seenaa dalaguun beekamu garuu wanni nurratti waggaa 100 katabame Oromoon biyya diigdi malee biyyan ijaartu ufiyyoo waliin galtu biyya bulchuu hin dandeettu
Oromoo wallaaltuudha nama barate hin qabdu, jagna hin qabdu, beeka waan hedduun nurra himamaa ture. Seenaa san guutuu jijjiiruudhaan ilmi Abbaa Jifaar Oromoon akka addunyaa irratti hadha. Itoophiyaa waggaa 150 dabree maaf sabni kun hin bulchin. Uummanni hayyuun beekaan kun marshi qayyaariin kun kan jedhan dhufe jechuudha. Kana ka godhe qofa qabaadha. Namoonni murtaanis waliin jiraatan leencicha Oromoodhaa ilma Abbaa Gadaa Aabbichuu Abbaa Malaattu dandeettii qabuun Abbaa irraa Abbaa Jifaar irraa waan barateen seenaa Abbaa Jifaar lammataa dalaguudhaan Itoophiyaa jijjiiree maqaa Afrikaadhaa Afrikaa kalee tuffatan addunyaatti ol qixxeesse. Kanaaf Itoophiyaan waan hedduun hadhaa Afrikaa keessaa ol baatee addunyaadhaan dorgomaa jirti. Maal fa'aan? Teknooloojiidhaan, gootummaadhaan, hayyummaan, beekumsaan, qabeenyaan Itoophiyaan hadhaa karaan itti herregamtu waamamaa jirtu biyyoota gugurdoo qabeenya qabaniif teknooloojiin guddatan keessatti ol ba'aa jirti jechuudha. Inshallah waggaa 5 duubatti naa qabadhaa. Itoophiyaan biyyoota guddatan wajjin hiriira san seenti. Fakkeenyaaf amma eerpoortiidhaan Afrikaa keessaa yoo inshallah eerpoortiin kun gahe luxubattee keessaa baate jechuudha gabaabdumatti. Humna qilleensaa eerpoortii amma dalagamaa jiru xumurame Afrikaan biyyi tokkollee waan hin qabneef addunyaa biyya guddate qofa wajjin hiriira seenteeti ceekuu wallaalu deemte jechuudha. Kan biraa maaliin? Teknooloojiidhaan. Afrikaa keessaa luqqaatee baatee biyyoota addunyaa gurdoo Ameerikaa fa'aa, Chaayinaa, Raashaa fa'aa biyyoota kanneen wajjin ceekuu wal gartee madaaluu kan qixxeessuu deemte jechuudha. Wannoonni hedduun isa kanatti kan hojjennee bira kunnaa inshaAllah qilleensi akkana hin jenne qabxiin itti aantu gidduu kana wanni hin daganneen Meester Abinnatiin hundi keessanuu namoonni as keessa ta'uu maayii seentanis nama sanii du'aa godhaa. Kanaan namoonni qorsa aadaa gootan amantii abbootiin amantii warroonni adda addaa namoota dhukkuba gugurdaa akkasii sanii hin qabame karaa faallaan akeekina. Rabbiin dhukkuba buusee dhukkuba hundaayyuu qorsa buusee jechuudha Rabbiin. Dhukkubni tokkollee qorsa qabne hin jiru du'a malee. Mucaan sun asiin dura naqarsi miilatti baheetti argame karaa warra amantii paastarootaan shawwadameeti dagatee adda sadarkaa hamaa gubbaa jira jechuudha. Namni dhukkuba akkasii qabu yeroon laallamee inni kun qaama keessa nama faca'a. Yeroo inni sun gale osoo laallamee sadarkaa saniin dhaqu. So kanaafuu hadha immoo sadarkaa hamaa gubbaa jira Rabbi homaan dadhabu Rabbi haa fayyisu lubbuu nama hedduu nama gartee Rabbi gaditti mucaan sun gartanii dhaqqabee rakkataa dhukkubsataa namoota hedduu amantiin kutaan gandaan naannoon osoo hin qoodin sabaan osoo hin qoodin nama waan guddaa dalagee Rabbi umrii haa dheeressu fayyaa Rabbi haa kennuu fi Rabbiin haqarratti isa haa jiraachisu. Yoo du'aallee deemsa addunyaa kanarra Rabbi itti katabee karaa qaara Rabbi deebisaa deemsu hin dagatinaa hundi keessanuu du'aa hin isiniin jedha jechuudha. Kun Fayyisaa Leellisaati. Yaa Oromoon maraattanii fayyaa qabdu isin. Waan isin gaafadhu Oromoon fayyaa qabdu. Maatii kiyyatu waan hima. Farda adii ho'itu ture ganyaa adii ganyaa farda dhalaadhaan. Bada ganyaa adii kaan dhiitte kaan ciniinte maaloliin ardaa qorqattaa jedhe namni taa'ee ilaalu. Dhageenye Ustaazii Ibsaallee dhukkubaa? Subhaanallah Rabbiin aafi Ustaazii Ibsaallee ni dhukkubaan jedhanii Rabbiin aafiyaa guutuu haa kennituuf haa kennuufi hunda isaa nama dhukkuba obboleewwan ta'e hundaa du'aa godha. Seensarra jennaan biree nuti nan beektanii mi'aadaa yaa Rabbi rakkataa rakkoo baasii dhamaa akkamsi dhibamaa fayyisi. Ustaazii Ibsaallee ni dhukkuba jedhanii Rabbi haa aafiyuuni. Waan dhukkubsiisan Rabbiin ni danda'a irraa hafuu hunda isaaniitu kan quba qabnullee quba hin qabnillee jechuudha. So kanaafuu akkaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa Fayyisaa Leellisaadhaa yeroo akka gurbaan baane gartee durriyyeen gartee sagaxeen nuti yeroo jabaan nu keessaa ol ba'u hayyuun nu keessaa ol ba'u beekaan nu keessaa ol ba'u haga isa kuchisiifnutti nagaan argannu riban qabu. Rakkoo Oromoo isinii maali? Abbaan feetee aare abbaan feetee fudhu. Oromoo guutuu qabna kanu. Haa naannoo walirra jirru malee naannoon garii irra bada jira. Haga jabaa ofii nyaatee dhabamsiisutti hirriba hin qabne jira. Ka ambaa ammoo ni guddisa. Sun akkam beeka beektaa? Jabaa ganda isaa balleesseeti ka ganda biraa wayii ammoo jala fideema. Rakkoo tokko qabnan Oromoon yoo Oromoo qulqulluun tokko ol baynu keessaa jabaate waan muuxannoon qoma dhadhee isinii argan Oromoo kana laalee taa'ee keessaayyuu waggaa 7 kana laalee ani irraa bare isinii asiin duras agarree jirra. Haa ta'u Oromoo guutuutti hin fudhanne gaafas naannolee keessa bobba'aa turre qabsoodhaan haala adda addaatiin wal argaa turre laalleeti wanni kun naannoo garii irraa nu dabree jedhee ilaalee. Amma yoo allaalu ammoo Oromoon guutuu waan qabnu isinii himan. Jabaa ufii Oromoon takka
Kan isin gaafa du'e qofa gaafni jabaan Oromoodhaa maqaan isaa waamamu seenaan isaa qabu bargaa namni quban qabu. Amma jeneraal Waaqoo guutuu fa'aa Rabbi jana tanaa qaneessu jaarraa abbaa gadaa fa'aa jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa Ilimoo Qilxuu fa'aa inni maaniif dolarne amma waan fedhe ogooneef quba qabanii quban qaban. Wama feet dalagate. Gaafa jiran eenyu waa godhe meenatti maa namni tokko warra kanaa waa godhe jedhu yoo jiraate hin jiru. Nam tokko namoonni kun irra guddaan hayyoonni keenya rakkoo keessatti dabranii haga waan nyaatan dhaban dhukkubsatanii wal'aansa dhaban rakkatanii bakka itti kufan dhaban biilanii dheebutanii salphatanii gaafa isaan du'an jagna beekaadha. Hacaaluu Hundeessaadha. Gaafa Hacaaluun seenaa gasgaa'u kan nam tokko dalaguu hin dandeenye dalage jagna ture. Yeroo saniif kanamu fiigaan gaafa Hacaaluun ammoo diina ummata Oromoo diina sabaa sablammootaa biyya kanaa balaaleffate hundaa keenya gara dhukkube. Gaafa inni lakki ulmaan Oromootu biyya bulchaa jira ummanni kun keenya ijoollee teenya haa beektu haa wallaaltu cinaacha laafaa jabaa qabdi waliin haa dhaabbannuu jedhe Hacaaluun kalee qeerroo jedhu feerroo jedhanii. Arraba irraa murraa jette shaneen yoo nuti arraba kee murree sin nyaachisin nuti namaa miti jetteen jechuudha. Gaafa isa kuchisiisan warri kaleessa gartee feerroo jedhuun warri kalee maqaa ilmoo namaatiin hin waamne addaa yoo ati mana isaanii ati tishartii mana keessa suuraan isaa makiinaa bajaajii wanni irratti hin maxxanfamne jiru kute kaa. Dabree inni beekte. Adda eenyuun dhufte beektanii duruyyeen warri gartee nu keessatti nafxanyoonni urte. Interviyuu mucayyoo kaleessite mucayyoo illee akkami kaleessite illee naan galle dubbiin sun hedduu na dhibdi dhiyoo kana sooshaal miidiyaa hordofaa illee turre gabaabaa argetti. Shanee qulqulluun dhufe isiillee miidiyaan sun illee miidiyaa shaneeti akka fedhe haa ta'u. Intervii nama san fakkaatu gaafatan osoo hin taane intervii agenisti faallaa nama san dhiibbaa irratti fiduu yookaan ammoo jibbaa akka iyyuutti ta'a osoo hin gaafanne Jawaari akka jette hamaa akka jette jibbaa akkasii qabdaa shaneen akka jette akkami akkas jette akkasiin intervii akkitti gaafatanii haasaa keessa fidanii gaafatan. Namoonni hedduu warroota muuxannoo siyaasaa osoo hin qabne gaazexessaa ta'uu ni malan. Profeeshinaal osoo hin tahin dhufaniitumaan namoota istaandardii namoota gabbuusuu namoota cabsuu xiqqeessuu salphisuudhaaf eenyummaa isaanii garuu akka namni argaa jiru quban qaban jechuudha. Fayyisaa Leellisaa nama kabajaadhaan akka gaariitti amma ka durriyyeen garee gami ilaalteet of jala as ilaaltas dachaate. Fayyisaa Leellisaadhaa nama addunyaa keessatti beekamaadha. Ati feetu kophee irra deemu rakkoo nu qabnu Oromoon kana. Akka gurbaan baane sagaxeen of jala garagaltee gartee durriyyee deeggartu of jala gaddeebitee ilaalte. Fayyisaa Leellisaa eenyullee olitti namoota addunyaa kana keessa kabajaa qabuu fi mul'ata qabu jechuudha. Namoota Jawaar fa'aanas deebistee Shanee fa'aan herregduu miti. Gola addunyaa ilmoo namaa rabbi addunyaa irratti uume Fayyisaa Leellisaa eenyu yaatetteen si himan jechuudha. Adiin gurraachi arabni ajamni bahaadhiya kaabaa kibba uumaa dachii rabbi uume keessatti Fayyisaa Leellisaadhaa nama gartee sadarkaa saniif beekamu. Maaliin dandeettii isaatiin ammallee paartii siyaasaa ta'e yookaan ammoo waa wayii ta'eetii miti. Hafuura baafata onnee fi somba isaatiin dandeettii gartee kaalkuleet godhuun addunyaa keessatti fingarpiriintii yookaan ashaaraa isaa kaayyate jechuudha. Wanni namaan galle kanaa bara. Amma maal jettu gargariin namaa Fayyisaa Leellisaa miilaan yaadaa warra jedhu jira. Yoo miilaan yaade barri inumaa waan addaa silaa rikooddi addunyaa kana gubbaa galmeeffamee kaa'uu qaban jiru kan namni miilaan yaadu agammatti. Namoonni miilaan yaadan warra bakka sammuun namaa ittiin yaaddu hin beekne eessaa yaada namni memoriin namaa eessa jirti garii waati gaafatte yookaan jira siin jedhan beeku yoo atamma gaafate mata jechuu dhagaye malee eessaa yaadaniyyuu kan beekne. Seelee lukaan namni yoo yaade inumaa barri silaa rikooddi lukaan yaadaa jedha gariin namaa. Haga beeku akkasii bara. Haga beeku. Fayyisaan leencichi Oromoodhaa bar saba kanaaf
biyya ufiitiif waan ati aayyoo kan keetti gurgurachaa jirtu aabboo kan kee irdii kan kee aakiraa ta'e addunyaan itti gurgurattu kaati gartee osoo isa argattee gaggabdu gariin namaa kayoo islaama taate kafartu amantii keetti jijjiirattu sammummaa keetti jijjiirattu doolara gartee osoo hagadhaa deemaa jiraate miiliyoona agasii birrii bar doolaraan miiliyoona agas nama fuudhuu danda'uuf yeroo takka yoo gabbayee wanna addunyaa san gubbaa dhiyaate doolara 1000 agasii fuudhee ol deebi'a. Guyyaa 2-3 fiigee